Programii ittaanu jira. Programii ittaanu miidiyaa kuni miidiyaa Barakaa jedhama maqaan isaa. Heddumaanuu baraa jechuudha. Godina Jimmaa irratti hojjeta. Asimmoo dhufee magaalaa kana keessas baay'ee socho'a. Shaamazeeniin wajjin baay'ee socho'a. Jarris badhaasa sheeka keenya fudhannee dhufne jedhu. Allahu akbar. Allahu akbar. Miidiyaan Barakaa kuni magaalaa godina Jimmaa irratti uummata Islaamaa hunda deemee akkasitti waan ilmiidhaa fi akkasuma rakkoo uummataa hunda baasee rakkoo akka hiikuuf baay'ee socho'aa jira. Keessatti magaalaa Jimmaatti masjida Jaami'aa Al-Khayrii kan jedhamu baay'ee gartanii achirratti hojii cimaa hojjetaa jira. Miidiyaan Barakaa kun Rabbi isaa mul'isu. Waan gurguddaa masaajida ijaaruu, madaarisa ijaaruu, ummata ijaaruu, qabeenya ummataa ol kaasuu, islaama ol kaasuu Rabbi haa mijeessuu fi kallattiidhaan amma badhaasa sheeka keenyaa akkasitti fudhatanii dhufanii. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jalqaba irratti akkuma amma du'aa hin kadhatame ijoollee keenya hojii bareedaa hojjetanii namni asara namaa kana irratti khayriin guddaan dhufuun wallahi inni dura jaallatamu wayi asara kenna. Rabbiin barakaa jara haa godhu. Jarri immoo ammas ittaananii adda fuudhan kunis akkuma jara kana asara argine kan jara kana ammoo asarri cimaa ta'e akkasuma kan gammachuu Rabbi haa taasisu. Walumaa galatti ijoollee kana budaan tokko waraanin. Magaalaa kana waan gurguddaan mul'isuu jara kana Rabbi haa mijeessu. Galii biiroon kun jarri kun ijaaranii biiroo of danda'aa kennan galii biiroo kana harka jara kanaatti Rabbi haa mijeessu. Ijaarsa ummata hafee harka jara kanaatti Rabbi haa mijeessu. Ijaarsa Islaamaa waan barbaachisaa ta'e Rabbi harka jara kanaatti haa mijeessu. Amaanaa Islaamaa fuudhaniiru amaanaa kana Rabbi jara haa eegu. Ma'anawiyaatas Rabbi haa eegu. Zaahira ummatas Rabbi haa eegu. Zaahira diinichaas keessoosaas Rabbi harka jaraatti haa eegu. Guddinni Qur'aanaa ijtimaa'iin adda addaa ilmiin harka jara kanaatti magaalaa kanatti haa guddatu. Hikmaan gurguddaan harka jara kanaatti Rabbi haa mul'isu. Yaa Rabbi amiin. Isin immoo hawaasni waan gurguddaadhaan warri ijaaruudhaaf fuuldura kana amaanaa fudhattan amaanaa kana Rabbi isin hirkatti haa eegu. Hunda walumaan Rabbi nu haa milkeessu. Waan gurguddaadhaan Rabbi nu haa ijaaru. Banaa atinaa fi dunya hasana fil aakhirati hasanatan wa qina adhaaban naar.